keenya qabne abbaa keenya qabne bakka nunis bakka gidduma isaaniitti jenne bakka yeroo gaddina ture moonya ture. Wanti kana gargaarsa kana kan jalqabne ijoollee Amboo wal sassaabnetti ijoollee hiriyoota keenya biyya alaa jiran irraa namicha Ambootu kubsatee gargaarsa wayii akka biyya alaa deemee yaalamuuf gurmuu ijoollee Amboo jenneeti jalqabne duraan akkasitti jalqabame yaadni isaa. Sammuna kana immoo erga ji'a tokkootii waa'ee gargaarsa koronaa irratti uummata keenya gargaaruuf keessaa calalaa turre. Calalli kanarratti kan ijoollee kan arganne rakkinni isaanii baay'ee ulfaataadha. Furmaata wayii irratti qabuu qabna jennee yaadne kan sochii kana jalqabne. Haadha keenya waan qabnuuf gammachuu guddaadhaan jiraachaa ture. Bakka isaanuu naa guddatan ijoolleen koo kan itti sana baasuu danda'u jettee tolta abdatti. Gaafasii obboleessa kootii hin deeminii manaa hin bahin jettiin hiriyoota isaa wajjin bahee siin bakka yeroo hiriiraa nagaa yaa'anii ture ja'aan kana mataa isaa rukutame innis bandalame obboleessi kun baay'ee kaatame nama qaaduu baqqeeruu sana jalqabee raafachuu sirnabdee bakka yeroo sun bakka achi sana jalqabdee bakka obboleessi keenya lammii keenyaaf Oromoo guutummaadhaaf wareegame gootaadha. Ani hospitaala yoo Orowaatu hojjetu takkalli sammuu koo kanatti yaadee waan biraadhaaf guyyaa tokko yaadne beeku godha. Nuyi immoo haadhas ta'e abbaas bira lammii baay'ee beenu garuu haadha keenya qofa beekna. Naashirraa daddabaanee bulleetu beeku ishiinis nurraa daddabaatee nurraa fagaattee deemu baay'ee sitti ulfaata. Gara naannoo qarshii kuma ja'a fi soddoma dhaqqabneerra. Bulchiinsi magaalaas lafa gaarii meetira 200 lafa gaarii nuu kenne kanarra dhaqqabneerra. Na baay'ee nama gammachiisa, baay'ee natti toleera. Akka akeenya